Gala keenya akka Ameerikaa fudhatu fedhaa fayyama isaaniif haa ta'u. Gammadaniittu mee warri goramtii gammadaniittu amboo baay'ee goramtiin gammadaniittu jedhu isinitti toleera gammadaniittu gammachuun keessan kan waaree dhadhaabatanii ilaaltu namni gammade waanuma ta'uyyuu hin beeku kanaaf dhadhaabattanii ilaaltanii ani immoo kanaaf gammadaniittu jedhee isin gaafadha akka ooltan baga geessan hawwiidhaan kan eeggachaa turtan ayyaana fayyinaa guyyaa fannoo jalqabaa kan ta'e ayyaana abbaa keenya fayyisaa keenya uumaa keenya qoricha keenya abbaa keenya madaanaalamii nagaaf jaalalaadhaan bagattiin sin ga'e anillee baay'ee gammadeera si warri gammadanii warri duubaa faarfachaa jirtan isin ga'a hinga abbootiin asii callaatii qabatanii jiru waan ta'eef sagantaa keenya gabaabsaadha deemna waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya keenya biyya nagaa godhee jaalalaaf nageenya nuuf kenne abbaa carraa godhee bakka hedduudhaa too yaadanii kan qaqqabu dadhabe nama hedduudha inni garuu nu jaallate akkasiis tokkummaadhaan bareennee dhugumatti har'a baay'een isinitti gammade maaliif fotoon akkana garagara ilaalee nama ammoo tokko nargu jechuudha tokko nargu uummatuma gandichaati asiinis immaammaa fa'aa otoon argee lakkoofsan iddoo biraa dhufe akkasitti baatanii ayyaana abbaa keessanii uumaa keessanii qoricha keessanii madaanaalamii akkasitti baatanii argisiisuu keessanitti baay'ee bagattiin sin ga'e baga gammaddan isti gammachuu keessan ibsadha. Amin ya Tuhan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu eegee nu tiksee agayoonaan kan nu ga'e fuula isaa dhaabbannee akka galateeffannuuf kan nuuf eeyyame yeroo kanaan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa ganamaa kaasnee barnoonni kennamaa ture kutaa lamaan kennamee amma immoo akkuma barnootaas godhanii daqiiquma muraasaaf barnoota ganama barachaa turame waan ta'eef egaa waan tokkotti otoo hin seeniin jalqaba jechoota ta'e nu dubbachuu waan jiruuf barsaa keenyatti gaafatamaa kutaa lallaba mana kiristaanaa amboo makaana qiddusaan abuna gabar manufas qiddus nu gidduutti argamanii waan jiraniif barsiisaa Fiqaaduu Dhaabaa kallattiidhumaan fuuldura keessanitti isiniif awwaama isaanis immoo akkuma beekan kuma kana dura barsiisan sanatti isin barsiisuu kallattumaan gara barsiisaa keenyaa deemu.